Ashamaa alkafuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Obsiyaan Boojaalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii nuti nagaa keenya galata waaqayyoo isa nagaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u isiniin jechuun jaalanna akkasumaanii har'aa obboloota koo fidee dhufe waan isaan jedhanii tokko isaanii nan gaafadha maala kana ta'anii iddoo kan isaan kana jedduun jira jechuudhaan. Kanaafini Allah waan tokko saniif gaafachuudhaaf dhufee jiraan isiniin jedha. Achumaan hangaluudhaaf immoo inni kun haaraa dhufe waan ta'eef waan itti dhagahamee isiniif waan jedhee abdiin qaba. Kanaaf maal gobbisiifta. Kanaaf achumaan itti fufnaa isatu nu dursa waan ta'eef mee akkan jettan maqaan keenyu. Ani maqaan koo ol jedha abbaa. Ani maqaan koo Dhiigaa Balleessaa jedhama. Hojii igaati. Shaantaa lafa kaawwattanii obbo. Ani maqaan koo Dhiigaa Balleessaa jedhama. Biyya ormaa deemtanii waggaa torbaaf qixxee deemtanii baga nagaa dhuftanii. Iddoo nan baleetiin waggaa torba teenye. Baga nagaa dhuftanii anaa dhufatin hin jenna. Baga nagaa nu eeganii. Ingida. Akkuma jennetti gaa ta'us hundumtuuti. Gaanillee gilti obboleetti koo baay'een isin galateeffadha. Ani kan jechuu barbaade obboleessi keenya inni suni kan nu dursee argamu isa fakkaata garuu nu booda jira. Amma dhuguma hojjetee birrii kana guutuuf immoo ati kana guutuuf deebisa isaan maraa nu fura. Mee obbo maal jettan? Birriidhaaf miti kun kan qophaa'e. Bullee Bullee gurguree birri keessa kaa'uudhaaf banan. Egaa kanaaf obboleettiin keenya kunis biyya naatti waan dhufteef doolaa keessa kaa'u barbaadna. Nu baraniiru nuyi kaleessa dubbannee turre maqaa keenya himanne irraa maqaa waan lama irra deebinee hin dubbannu. Kanaaf egaa baatame borsaan kun isiniin jedha akkasika. Egaa obboleetti gaani obboleessa koo kanallee namanu. Ani tokkichaa fi ani garuu namicha kanarraa irraa fagaadhu akka kuma karaatti si nyaachisaa naan jedhaniiru. Kana moonni. Si nyaachisa. Wayyoo ati akkasuma mallite. Jarra kaan akka nan qabu. Mee maal jettuun warreen biyya sana keessa jiranii koo mee maal dhaamtu mee akka. Jirturree addi adamtu lolaanuuf adeeme. Haala keessa hin jiranii? Haasaan. Mamma maal jettu sunoo? Mamma. Daawwattoota keenya. Maali? Daawwa maal jettan? Maal jirutu si dura dhalate? Jedha. Yee kaati. Beekumsa koo keessaa guurrattan ijaarti maal ta'e? Innis tokko. Innis tokko. Isa qoosaa miti waa'ee dubbaa ukamaan jedha. Homaa waan dubbadhu hin qabu jedha. Jaartiin kan foolchi lafee ishii gaafa yemmuu nu tarrafte yoo cimte nama kanaa keessaa. Gaafin qaba. Ijoollee arfan kana keessaa kan bira jaalatte. Oh my. Hunduu anaa qitu. Kun tokko qofa. Amma cheekii cheekii barbaadna. Daafii deebisa. Afurtaa fi arfanuutti dabalee wal bukkee teessisee isinitti maa'e. Bakka. Koopiraatiin irratti kennamu. Ani nan qabu 8. Daa'oo. Nuyi amma arfan kun walirratti alani. Inni kun isa kana dursa. Ani isa kana irratti dhaladhe. Inni kun mana irratti dhaladhe. Nu arfan keessaa warra arfan hafan Isa kamtu irra ceensu isaa sirra. Kamma furiin. Isa kamtu irra sirra akkasi. Miti normal. Kamira jaalatu. Amma akkana gaa. 8 qaba. 8 koo wal qixxeeffadheen akkan gafaa quxusuutti isinitti himaa jechaa kooti hin ta'a. Yaa. Dhiisi kan irra jaalattu sittan himu. Kuloo isa kana jaalattu. Hin ta'a. Maaliif ta'u? Isuma jaalatti dhiisi. Hin ta'a. Sila duguuggaa garaa ta'eef usuma caala jaaladha kaa sila fiddanii. Nuti warri Hunda keessaa immoo anum jibbiti. Isinitti himu abbaan hangafa jaalataa haati qixxisuu waan Kana immoo gaafan bodhu bichaa na yaadatu. Kanuma kaamaaree lafuma deemanitti nama yaadatu. normal. Miti. Ana bichaa jibbiti. Ana koi man ani fini to lafa qabne moo itti dhumne koi. Waaw magaa. Akkana ante mala juu qabne. Wayyo. Mala kiti. Boa me boa.
Maaliif jiru bitaa gammachuu kana jidduutti. Isa gammachuu jedhuutti hin boonyu garuu dhugaa dubbachuuf Dhuguma viidiyoon kun amma deemee namni nu daawwatamu ilama. Ani isuma dhugaa jedha amma. Amma hunda keenya Dhuguma keessaa to'atti jaalatu viidiyoon kun kana amma fakkaata. nama nu daawwatamu somneetu amma asirratti eenyuunatti. Namaa Na shakke. maaliif? Sabiskiraayib ta'a amma viidiyoon kun dhuguma qaqqabaa moo uummata. amma miti amma normaali jechuun ganaan hedduutti godha ganaan wanti ta'e waan ta'eef hin galakkifamu garuu innaa sana maa kidi isin daawwatu maaliif yoo wanta bobbaarsaa nama bohaarsu qabatanii dhuftanii namni isin Koomentii nu barreessaa malkii keenya laalaati akka jetti laayikii nu godhaa. Taa'ee nyaatanii kanaafuu isaaf Koomeentii sirrii kennaaf. Yoo nu dubbisuu barbaaddanis immoo jirra asirratti nu argachuu dandeessu. waa'ee garaa malkiilee dhiisaa Kanaan nu hordofaa. Malkiin bu'aa. Nu hordofaa. malkiin bu'aan buusuu qatu namni folli bunnetu oke soomaa siraatu Kanaafuu gaafii keenya nu haa gaafatanii koomentii nuuf haa barreessan. Eeka. Obbo Jubaana ammoo aan keessa galanii jiru waan ta'eef viidiyoo kee addaa yaadu. Asuma irratti aboo labamu. maan daqiiqaa jaareef ta'ame Namaati jaalatti maddii ilaalanii beeku. Itti laatti. maan nagitoo nuyi maan fakkaatu nuni maan fakkaatu bucurraa ta'e fakkaatu Si fuuldura ijaan Inni koo taa'e. amma edimee malee nama foori cuqa itti yaa'anii. Nuti ofiif kolfaa. Silaa kan kolfu duuba kaa'u qabdu. Akka maal maan fudhu gaa dubbachuuf Gaamee baqa. Kan koommoo keessumaan bade. maal Kan koo waa'een koom keessumaan bade. maal akkisa Sangaa dibicha daa'imummaa camadanitti nafaa sana. atoo Kan koome sanatti hime. maal jetta Edimee malee mangaagaan na qollofa. Waggaan koollee wagguma 51. amma gaaffiin isin gaafadhan I'm sure isin afaan keessa shamarree afaan qabdan keessa kamirra caala jaalattu amma dafaati natti maatisan Kanumaa isaanii jaaladha. wayyoo katsare Ani tokko akkas jechuufan ka'e. Ani tokko akkas jechuufan ka'e. Jechaa egaa maali? Waan immoo bakka hunda isaanii jaaladhu kaati immoo. Ani hunda isaaniin jaalla. sobiin isa dhugaa normal Hunduma eenyu isaanii jaalattu normal eenyu jaalattu amma nuyi shamarree aaddeedha anaa maaree nama furme eenyu jiru Bueno. Isantu nu bira jira waan ta'eef nu jaaladha. Egaa Jaartii koo jaaladha. Jaartii kee moo bulaa kee jaalata jennaan jaartii koon jaalata jedhu. abbaati warra jaalati gaa nuti obbolaa jenna malee inni jaartii qaba inni jaartii qaba dhimma jaartisaa jaalladha. inni jaartii isaa jaalatu obbolaa jenna qashtii haadha kee moo jaartii kee irra jaalatu. Haadha kee moo jaartii kee irra jaalatu. Guyyaa guyyaa ayyoo. halkan Akka argan jaalatti. Ilmoo ishiinoo biddeen haalaatti ati koo maal laagooti nagaa dhiifte kunoo. miti normaal isa dhugaa dubbachuuf dhugaa rabbii isa dhugaa dubbachuuf waa'ee sana toon Guyyaa ta'ini waraabamaa jirta. Dhiisana aarsaa jirtu. Funyaan na dallantu. Waraabamtee mee majaakala guutuu geesse. Isa dhiisi. Isa dhiisi. Gaaf jarkana guute qadaaduu bichaa. qadaadanii isa Qadaadanii ajiin kaa'uudha. Kanarra dubbiin hin jiru. tokkotti hirkate. abbaate naarina minna naate noonaan agar balee eegaa cimtuuf miti ijoo koo Tabboo garuu waraabuu isaan barbaadan. funyaan hin chuufin egaa Maali abbee mangaaga marree fakkaata wal. Galata rabbi. Shiroo haa tolu. Shiroodha. Amma xuumi. normaal kwa daqiiqaa kudhan guutuu fi ijoo koo biyoo kana garuu halkan waraabaa jirra. Xiratiin isaa mee biyoo wanti ta'e nuuf kalchitu. Garuu immoo yoo haasofne keessatti dogoggorri jiraate dogoggora keessan irra siraa jedha. Ani warra koomentii keessi jira. Maali? Waati jira. Otoon kootiin dabbare immoo anaaf qalama naa diba. Maali jiru? Waati jira dhiisi. Akkam akka Dhiisi. maaliif tuti jaallatu? Turan jaalladha. Anaaf qalamni anaafaa diba. Keessatti gurraacha jira waan ta'eef. Adda koo mul'atu yuku. Kun illee maa Waan jira maa mul'adhu.
Ol jedhe akkas. Hojjetame amma. Mana. Garuu abbaa ta'e nyaachuu. Asaaka. Kau cumi nanti. Enak kenapa juga dibaca fi? Yo asal sebelum keset yo dogogori jira te ifa manugoda. Boleh tak bukan apa namo nugar dibaca. Ini pun ni nundur saja cuy. Ansan kana. Malah ketufulun beka. Malah na to ang gafafakata. Ma. Na to ang gafafakata. Ini pun ni nundur ila. Ini pun ni. Ini pun ni. Sakana. Abdi sani. Jajane dura jira jechuudha. Ani immoo deemtanii ala kun immoo qixxisuudha. Ichumatu watii caala nyaata ayyalaa jedhamu maqaan isaa watii caala nyaata jaartiin caalaan mattii biddeen hundumaan jalaa fidee kun akkanatti nuyi ijoollee lafa dhugaa fiisaati waraabessi fakkaata. Soba. Asirraa hima makkoo. Soba kun Maal jechuudha? kaameeraa tan dhiyaadhe. Kanaafi. Kanaaf akkasitti. Innaa kanaaf akkasiidha. Yoo simboarsina yeroo qabnutti wal bira dhufnee wantoota tokko simboarsina isin kolfisiisnaa wantoota fudhannee dhumna nutis. Wayyoo ijum bichaa meesiifa. Innaa kanaaf isiniin jedha guddaa isaa galatoomaa dogoggora jiruuf immoo dhiifaman isiniin jedha. Obboloota keenya mee obboloota biyya hambaa keessa jiraniif Maal dogoggora nuti nama guddaa. obboloota keenya biyya hambaa keessa jiraniif achi hiriyoota kiyyaaf ho'iin hordoftoota kiyyaaf mee maal dhaamtu? Maal jettu? Baay'een jaaladha. Bakkeen isheen baate illee yoo isinitti illee qalal jedhe illee obsaa jenna. Iddoo kam? Bakka dhuftisan. Iddoo kami kau? Jechuun hiriyooti koo jechuun mana tokko keessatti ta'in sooshaal miidiyaa irratti warri wal barre isaan hordoftoota kiyyaa jechuudha. Kanaaf isaan inni maal jedhu? Isaan hin beeknu. Maali inji'amu kaa nayi rabbi nagaadhaan isin haa galchuu jalaa biyya Warra achitti hafanii moo? Haa dhufanii. Haa dhufan isa nuti argine isaa arganii. Adaraa moo shaamiyyi tokko dhufe. Maal jechuun? Maal jechuun? Haa dhufanii hin siman. Eessatti siman? Boolee laafin. Atoo Anis akkasuma. maal jedhu? Haa dhufanii. Nagaan nuuf haa dhufanii. Uma fidini. Waan qaban fidanii haa dhufan malee bira isaanii gatanii galu moo qabeenya isaanii hunda fidatanii dhufanii haa galan. Isaanis akkanumatti dhufanii obbolee isaanii jidduutti haa argamaniin jedhan. Kolfaa bulan. Kolfaa bulan. Atoo Kolfaa bulan immoo ilkaan itti qophii. kan biraa maal jedhu? Ayyee amma nama gahee bakka galatooma. Nagaatti dhaamaati. Hin cumnaa guyyaa biraa deebinee dhumnaa jechuudha. Baay'een sin jaalannaa gaa yoo torbee dhumnuttis furdannu suuqqannus Sorbee immoo kanaallee waan hanqa qabu irratti fakkaatu. Maali? Haqeen jiru. Nagaadhaan bakka asinutti sadanuu Akkanumatti kan biraa. No yeroo biraas wal argina maal? Akka dingataa dhufuu danda'a. Ambana dhufanii. Akka dingataa dhufuu danda'a. Eshi kam daa'u maal jettu? Na kanaaf hundumti keessanuu eebbifamaa galatoomaa baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabajaa subscribe like share gochuudhaan bukkee dhaabbadha. Koomentii gochuu immoo hin dagatiin hiriyoota keessaniif share godha. Koomentii like share subscribe jedha yalla hin cumna. Koomentii godha like subscribe godha yaa. Hin beenu. Hin beenu. Oromoo baay'ee nyaatutti. nagaadhaan nu bulaan jedhan akka kooti. Like godha jedhu. Like godha. Subscribe nu godha. Share Comment. share godha. Share. Ciao. Ciao nagaan bulaa.